ispoonsaroota Kanadaadha. Irra hedduun namni gartee gama keessaatiin ispoonsara Kanadaadha kana irra hedduun na gaggaafachaa jirtanii. Na dhageeffadhaa isiniifin himaa Kanadaan ispoonsara illee jaamu gortuu kan immigrant visa yaaniini immigrant visa kana hedduu qabdi Kanadaan. Immigrant visaan kan gartee ati refuujiin taatu garuu immoo ifii teetiif gartee waan barbaachisu hafalattee barnoota keetiif takkaa'u muuxannoo teetiin karaa Kanadaadhaatti deemte jechuudha. Dubagaa kana keessa carraa hedduutu jira. Carraa babal'aa. Akkuma gartee na cina gartan kana maqaaleen gartee asirratti kanatti tarreeffame kuni maqaa carraa adda addaati kan namni itti Kanadaa dhaqu jechuudha. Keessaafuu barnoota qabaattee barnoonni keetis college degree irraa eegalamee ilaa hanga gartee doktoraatti kana keessa gartee waan adda addaati jira. Fakkeenyaaf achi qofatti hin dhaabanii muuxannoo sammaas yoo qabaatte muuxannoo gartee hojiidhaa muuxannoo harkaan waa hojjechuudhaa kanaas yoo qabaattu taate karaa kana gartee itti fayyadamtee Kanadaa dhaquu ni dandeessa. Amma fakkeenyaaf express entry kaniin amma dura viidiyoo illee irraa dalagee dubbadde san ka gubbaa kana jiru bikka kana gama gubbaa kana jira. Express entry kayyaaniin kuni carraa sadii adda addaati if keessaa qaba mataan isaa. Yoo san xuyxan carraa sadii adda addaa achi keessa jira. Carraalee sadeen san kan gartee isinii mijaa'u laallattanii itti fayyadamuu ni dandeessan. Dubagaa tokkichummaan gartee express entry kunu carraa sadii if keessaa qabaan isiniin jee namni gartee itti fayyadamuu akka malee danda'a. Hatti aanu provisional nominees yaaniin provisional nomineen kuni warreen gartee provinsiin adda addaa kan Kanadaa keessa jiru kan Kanadaa keessa jiru itti fayyadamuu danda'u. Fakkeenyaaf yoo gartee ati isteeta tokko gartee kan Kanadaa keessa jirutti galuu barbaade ho'eetu taate jara kanaa wajjin isaan kanaa wajjin gartee takka akka nama isaanii hojjetu takkaa'u gartee akka carraa barnoota isaan irraa argatutti ati apply gootee isaan akka ati gartee isteeta isaaniitti galtu si gargaaran. Carraa bareedaadha. Hatti aanu hajjala kana as jiru kuni family sponsorship jaaniin. Family sponsorshipiin kan gartee warreen familiin Kanadaa jirtu nama isaaniitiif godhan takkaa'u nama beekaniif godhan. Family gartee dhiigallee qofa dhiiga qofa odoo hin taane family taate nama wal beeku jechuu saniif kan godhuu danda'an. Kuni gartee sponsora kaas jiru kun familiin. Sponsora kana itti fayyadamanii namni Kanadaa dhaquu ni danda'a. Yaa refuujiinis itti fayyadamuu ni dandeessi. Refuujiinis itti fayyadamuu ni dandeessi. Okay? Na dhaga'aa jirtanii mi? Share godhaa gaa share godhaa hai nama dila kana mana keessa jiraatanii share godhaa. Share godhaa. Like godhaa mana kana keessa nama hedduu jira. Ammoo akkanumatti gartee teessanii nan eegina harka keessanii waa godhaa. Carraalee jirtu gartee itti fayyadamuun gaariidha. Akkaataan biyya baqaa keessaa itti ba'an karaa tokko qofaa miti karaa hedduutu jira. Karaa hedduun kun gartee takka barnoota beekuu dhabuurraa ta'a takka ammoo information gahaa qabaachuu dhabuurraa ta'a waa hedduutu jira gartee. Fakkeenyaaf Kanadaan amma gartee amma dura group 5 fi sponsor gartee community sponsor hajaaniin
dhaabanii turan ilaa hanga gartee Diseembar amata kana ja'anii jechuudha. Garuu immoo jarri kun hundinuu banaadha. Jara kana hunda gartee itti fayyadamtanii biyya kana dhufuu ni dandeessan biyya Kanadaadhaa. Maaliif karaa barnootaatiinis amma fakkeenyaaf kan caregiveriidha. Innaawaa gartee innaawaa caregiver jaaniiti gartee kan caregivers jaaniin kan jiru kuni fakkeenyaaf yoo ati gartee faamilii Kanadaarra qabaattee faamiliin teessan nama dhukkubsachuu jiru taatee or nama dadhabaa yoo taate akkaataa isaan kana itti gargaartu jechuudha. Caregiverii kanaan itti gargaartu. Ispoonsara kanaan biyya Kanadaadhaa dhaquu dandeessaa jechuudha. Kaan ammaas kan jala jiru kun gartee Atlantic Immigration Program jedhama. Atlantic Immigration Programiinis inumaatu gartee kan akka malee hariifaati gartee kuni provincially karaa gartee Atlantic Ocean dhiyaatan karaa Kanadaatiin warreen gartee karaa fuuldura jiru san jechuudha. Biyyootan gartee akka Nova Scotia faa biyya gartee akka New Brunswick biyya jaaniin ati province dhagaa Kanadaatti jara kana hundaatu akka gartee ati Kanadaa dhuftu yoo ati gartee achittiin galeettee fi murteessite achittiin barnoota baradheettee murteessite isaaniitu si gargaaraa jechuudha. Ani isiniifin information fidu jira isin gartee akka itti fayyadatan fedheeti. Maaliif namni hedduun gartee Kanadaa wanni takka illee hin jirtu ispoonsariin jiru fa'aa jedhaniiti gartee isaanii babarreessuun hin argaa. Garuu immoo wanni akkasii san gartee dhugaarraa fagoodha. Maaliif namni hanquma beeku beeka hanquma beeku sanirraa waan jiruu fi waan hin jirre je'ee sitti hima. Yoo gartee kan hin beekne taate waan hin beekne irratti immoo hin beeku siin hin jiru akka hin jirretti si himan. Saniifuu gartee carraan dilli kuni kan keessaa filattee Kanadaatti dhuftu kuni carraa sablaadhaa miti. Wanni asirratti isinii himu kuni refugees itti fayyadamuu ni dandeessi. Ammas gartee warrimmaan refugee'n taanes itti fayyadamuu ni danda'a. Okay, akkasiin laala. Gaba jijjiiramni gartee jidduudha immigiraantiin akka refugee'tti hin laalamtu oguu Kanadaa dhuftee maaliif akka immigiraantitti gartee kanama baqateetti biyya sanii galettis ilaalan kana jechuun gartee walleenuu waan ifiiteetiif daddaftee hojjettee gartee if jiraachisuu dandeessu jecha mootummaarrallee dhiibbaa hin keessu takkaa'u gargaarsa mootummaa hin gaafattu hin rakkattu waan ja'an qaban. Sana yoo taane barnootaas gartee yoo barnoota niin baradha jettees akkaataa gartee itti dhufuu dandeessu carraa qaban jechuudha. Warri refugee keessa jiru kan barnoota qabu kan muuxannoo qabu ispoonsaroota gartee as duuba jiru kanarra dhaqanii itti fayyadamuu ni danda'an. Guddaan isaa okay, linkiin isinii maxxansaa linkiin isaa okay, linkiin isaa kanadaa.ca barreeffadha. Kanadaa.ca jettanii dheeytanii achi booda immigiraantii takkaa'u immigrate hajuu xuuxan achi booda gartee bikka liistii dila kana qabu isin fida. Liistii kana keessaa kan feetan filattan gabaabumatti liistii dilaa jira gartee gubbaarra eegaltanii ilaa jalatti gartee xuuxanii kan feetan filattan. Kanuma hunda gartee itti fayyadamuudhaaf dursoo akkaawuntii achirra banachuu qabda weebsaayitii isaanii san gubbaarratti. Akkaawuntii gartee banattee akkaawuntii teessaniin akkasitti ispoonsara feete apply godhuu dandeessa or prograama feete itti apply godhuu dandeessa.
Programmoonni adda addaa gartee kan gartee sponsora ta'uu jira amma kan family kun gartee sponsora kaan ammoo nomination adda adda gartee wanni hundinuu saniifuu jala deemtanii gartee godhuudhaaf hedduu naman dhibu dura akkaawuntii banadhaa. Ammas websaayitii isaanii gubbaa irratti afaan ingiliffaatis fatanaa fudhachuu ni dandeessan. Namni gartee afaan ingiliffaadhaa barachaa jirtan takkaa'u hammam takka afaan faranjiidhaa gartee haasoo hanga dandeessu achirratti fatanaa websaayitii kana gubbaa irratti fatanaa fudhachuu ni dandeessan. Fatanaan sanis gartee pirogiraamoota itti gaariitii jira kan itti barbaachistu. Hundaaf odoon taane kan itti barbaachistu jira. Sanirratti immoo afaan faranjiidhaa gartee fatanaa fudhattee fatanaan sanii hogguu dabartee akkaawuntii ta'e keessatti akka gartee ati afaan ni beektaa jaanitti sii kaayan jechuudha. Akkasitti itti faayidawaadhaan isiniin jaa. Kanarratti warri gaaffii qabdanii jirti. Gaaffiin asirra ni jirti. Yoo waan hin ammaan tana isinii hime kanarratti yoo gaaffii qabaattan barreessaa. Okay. Tole ayyee warri gaaffii qabna jettan barreessaa gaaffiilee ta'isan kanarratti gartee. Linkiin isaa kanadaa.ca Canada.ca achi booda immigrate bika juu oguu websaayitii sana deeytan immigrate bika juu xuyxan achi booda gartee tartii tana hunda gartee isin duraan siqaa kanatti iskiriinshaatii kaafadhaa kanumarra gartee bika kana laaltaniituma gartee wal fakkaata. Kana lakki ifiifuu naqachuu ni dandeessa. Kan namni sii naqus ni jira amma fakkeenyaaf kan family sponsorship kana nama sii naqu qaba. Kaan ammoo ifiif naqatta. Ifii ta'eetiif naqachuu dandeessa jechuudha. Akka gartee immigiraantiitti Kanadaa dhufta. Immigiraantii fi refuujiin adda adda warri gaa yoo hin beekne taate immigiraantiin nama gartee biyya takkarraa biyya takka galu jechuudha. Refuujiin ammoo nama baqatee biyya isaatirraa baqatee akkasitti carraa gartee eejensii adda addaatiin biyya sadaffaadhaa itti deemu. Dubagaa akkasitti adda beeka. Namni baqataanis immigiraantii ta'uu ni danda'a. Ammoo murteessaan karaa isaan itti deemaniitu murteessa. Yoo gartee karaa refuujiitiin ka deeman taate akkasitti san refuujiidha. Takkaa'uu gartee hogguu biyya adda addaa dheeytu ati akka refuujiittis ilaalan. Yoommoo ati gartee karaa kanaan ka deemtu taate karaa immigiraantiitiin immigiraantiidha jechuudha. Immigiraantiin yeroo hedduu hogguu dura gartee biyya dheeytu san dheeyte giriin kaardii takkaa'u immoo waraqaa biyya sanii jireenya daddafaniiti argatan. Takkaa'u heera waan itti hojjetaniin waraqaa itti hojjetanis daddafanii argatan. Refuujiitirraa adda. Refuujiin yeroo takka takka hogguu biyya takkatti baqatan gargaarsa mootummaa argachuu danda'an. Ammas waraqaan isaanii xiqqoo gartee lafarra turuunis ni dandeessi. Kuni piroosesa kophaati. Amma piroosesumaatu akkasi. Saniifuu adda adda jechuudha. Akkasitti adda beeka. Okay. Gaaffiilee babarreessanii agarree mana keessatti. Hamiyoo goonee wayyaadha. Waan ati gaa muuxannoo ati qabdu murteessaadha fi barnoota ati qabdu murteessaadha. Fakkeenyaaf yoo gartee ati fakkeenyaaf gartee express entry ka gubbaa jiru kana gartee yoo ka xuyxu taate achi keessa carraa sadiitu jira. Carraa sadii adda addaa. San keessa kasii mijaa'u xuyxee gartee akkasitti itti hirmaachuu ni dandeessa. Itoophiyaa irraas godhuu ni dandeessa. Rakkoo hin qabu. Biyyuma feete irraa bikkuma jirtu irraa godhuu ni dandeessa.
guddoon isaa gartee ati seentee informationa akka isaan barbaachisanitti guutee iimeelii bareedaa achirra keessa egaa iimeelii bareedaa agguun jedhu iimeelii hojjetu jechuu agartee dogoggora hin qabne hogguu isaan informationa si erganiis akkaawuntii ta'e gartee tolfachuudhaaf achirra deeyxeeti akkaawuntii eega banattaa karaa iimeelii saniin suqunnamanii waan jedhu. Kan faamiliidhaa faamiliitutu ispoonsara sii godha. Kun immoo ispoonsara jechuudha faamiliidhaa. Faamiliin akkamis sii godhan ati gartee yoo biyyuma feetee jiraatte gartee akka ati Kanadaa galtuuf si gargaarra jaaniiti faamiliin ispoonsara bitta ati jirtutti si ergan. Hoggaa kana gaa warri mootummaadhaa gargaarsa gartee faamiliin goote saniif ati ka gartee karaa Kanadaadhaa galtu isaan waan barbaachisu gama isaaniitiin ni godhan. Guddoo hajala deemee siifixu immoo faamilii teeti. See, akkuma inni jiwarte sponsor your relative. Amma gartanii miti. Sponsor your relative including your spouse, jaartii takkaa jaarsa jechuudha, your partner, children, parents, and grandparents, and other immigrants. Laal, ka faamiliidha. Abbaa kee, haadha kee, jaarsa kee, jaartii kee, akkasumas ilmoo kee, abbaa guddaa kee, aayyoo guddoo kee kana hunda gartee ispoonsara godhuu dandeessaa jechuudha. Akkasitti hubadha. Akkaataan itti guutan irra deebiitiin isin mammaasis websaayitii kanadaa.ca dheeyxaniiti immigiraantii bikka juu xuyxan eegee achi gartee bikka san xuyxan booda waan gartee tartiiba asirratti agartan kanaatutu isinii dhufa kana keessaa filattan kan gartee itti godhachuu barbaaddan. Akkasitti itti guutachuu ni dandeessanii jechuudha gabaabinumatti. Akkasi laa akkana kuno kanadaa.ca akkasi akkuma barreeffama kanatti barreessiteeti akkasitti dheeyxe jechuudha. Karaa gartee takkaa'uu faamilii Kanadaa irraa qabdan warri gartee nama beeytan karaa ispoonsaroota gartee Kanadaa kana itti faayidaa warri kaan ammoo ifii teessaniifu gartee appilaayi godhuu ni dandeessanii piroosesa isaa gartee gabaabinumatti jala deemaa laala. Akkuma nama dura isiniin jee gartee kan dura jiru kuni ifiifuu ispoonsara sadii adda addaatu keessa jira. Express entry kana keessa jechuudha. Adda addaa itti faayidaa isiniin jechuudhaaf. Afrikaa jiraattus yoo gartee ispoonsara guutuu adda addaatu jira. Kan faamilii illee miti, kan faamilii hin tahinis ni jira gartee itti guutuu ni dandeessan. Waalaikum salaam warahmatullahi. Namni Itaalii jiru karaa Kanadaadhaa karaa gartee piroosesa immigiraantii kanatti itti fayyadamee dhufuu ni danda'a. Yoo gartee barnoota qabaattee takkaa immoo ogummaa harkaa muuxannoo adda addaa yoo qabaattu taate itti guuttattee saniin akkasitti karaa Kanadaadhaa dhufuu ni dandeessa. Kanadaan amma nama gartee barnoota qabu, nama muuxannoo qabu, nama ogummaa harkaa qabu, nama akkanaa barbaadan.
ammaasis karaa hundatti gartee professionally bikka gartee isteetonni adda addaatis ni barbaadan akkasuma san yuunivarsiitiileenis ni barbaadan inumaatu gartee jala kanarratti yoo ni maxxanseen beeku gama jalaa immoo ispoonsara yuunivarsiitii hundaa jira haa yuunivarsiitiin namaa gootu saniifuu gartee akkasitti wal jala deemaatitti laala websaayitii gubbaarra dhaqaadhaa dubbisaa information irraa fudhadhaa. I love Allah. I love Allah. Me too. Yeah, namni biyya baqaa jirus carraa kana itti fayyadamuu ni danda'a. Guddoon isiidha ka ispoonsaraatis kophaadha ka immigiraantitis kophaa namayyuufu biyya baqaa jiraatus biyya teenya jiraatus itti fayyadamuu ni dandeessa rakkoon takka illee hin jiru. Ha faamiliidha baatii jaharra ilaanqa baatii 14 or baatii 16 akkas deema baatii 18 amataaf cinaa jechuudha. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبي كم جرت؟ إيه كندا بانا أني كندا راح أسوي جرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Okay, tole. USA programmonni akka gartee kan jiru H1B visa faadha. H1Bnis I think amma dhumuudhaaf cufamuudhaaf dhiyaatee jirana fakkaata. Guyyaa muraasaa toofe ilaa hanqa maarchi 20 fi 23 moo 24 katti cufamu H1B visaan san itti fayyadamuu ni dandeessan. Garuu san gartee yeroo wal jala dhuftee jirti yeroo barbaada guutuudhaafis yeroo barbaada piroosesa isaatiifis yeroo barbaada yoo duraan itti qophooyte malee amata gartee amata dhufu eeggachuu qabda. Maaliif H1B visaan amatu banama akkuma gartee diversity visa takkaa'uu DV kajaaniin san akkuma ka DV dhaa sanii amatu dhufa amatu gartee yeroo inni dhufu kana beeytanii hubattanii itti qophaa'utu barbaachisaadha. Eessa jirta maali wantaan qunnamte eenyu bakkale VPN qabda yoo VPN hin qabanne VPN dhaan laale akka gartee itti guutuu dandeessu karaa yoo VPN beeytaami yeroo takka akkanumatti gartee vaayirasiidhaaf waan adda addaatiin cufan Itoophiyaa irraa numa dandeessa rakkoo haa qabu natti fakkaattu. Maaliif designating Itoophiyaa irraa namni akka hin dhufne H1B visa akka apply hin goone jaanii heeran baafne biyyootan biraa malee biyyootan gartee 12 akkana niin beeka akka gartee H1B visaan irraa dhoorkame ammoo Itoophiyaan san keessa hin jirtu. Kompiitara kee laali takkaa'ummoo yoo dandeesse gartee karaa VPN tattaafadhu. Karaa biraatiin kan Ameerikaadhaa carraan viizaadhaa gartee hedduu hin jiru. Lameenuma kana diversity visa fi H1B visa lameenuma lama sadii
kan biraa immoo gartee ni ulfaata faamilii takkaa'uu gartee nama biraa keessaa qaba. Kan faamiliitis numa jira garuu immoo ni dheerata. Yeroo dheertuu qaba. Yeroo dheerata akka malee. Faamiliin amma gartee fakkeenyaaf obboleessaaf godhan ni jira. Ammoo ni dheerata. Amata gartee 3 ol deema. Piroosesni isaa. Appii maali yoo? Boru galatoomi. Appii maali baantaa? Leello, waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Group 5 fi takkaa'uu welcome corpin yeroo ammaan tanaa banaadhaa miti. Yeroo ammaan tanaa cufanii jiran takkaa'uu suspend godhanii jiran. Saniifuu application haaree naqachuu hin dandeessu. Okay? Ka ammaan tana irratti hojjechaa jiran ka irratti gartee warruma duraan seene qofa. Family visaan USA moo banaadha yaa. Family visaan yeroo hundaa banaadha. Arra waa'ee Kanadaa qofarraa haasoo jirra. Kan group 5 dhagaa irra hedduun keessan ni beeytanii guyyaa meeqaan irra deddeebi'ee haasawaa jira. Wanni haareen yoo jiraate gartee isiniif hin hima. Garuu wanni haareen hin jirtu. Lakki amudii arranee galamne kun durmaanuu numa jira. Garuu immoo namummaatu gartee hin beekne. Malee ispoonsaranni kun hundinuu jira duraanis numa jira. Ammas itti fayyadamuu ni dandeessan jechuumaaf. Yaa boona akkanatti himi ilaalla. Yaa kanadaa.ca websaayitii sana dhaqaniituma guututti guutan information isaa. Ka ispoonsaraa, ka gartee faamilii akkasitti adda adda jira. Kana beekaa. Yaa rakkoon qabu. Akkuma gartee isin irraa faayidootaniif itti faayidootanii biyya rakkoo keessa akka baatan. Meega daldala dhiisi gaasitti daldalan godhini akkasitti ummata nyaatin ummata nyaachuu deemta waan akkanaatiin ibsaa maali gaaffiin ta'e gaaffii ta'e ifa baasi. Kanada ilmaan adeeraa Kanadatti naaf godhuu ni danda'anii ni danda'an. Ilmaan adeeraa faamiliidha. Siif godhuu ni danda'an. Ispoonsara siif godhuu danda'an. Okay. Kan Kanadaadha kana viidiyoolee irraa hojjedhee maxxanseetiin jira. Viidiyoo sanis laala yoo gartee gaaffii sanirra viidiyoo sanirratti gartee gaaffii akka qabaatan taate koomentii keessa barreessaa. Koomentii isaa laaleetiin deebii isinii deebisa. Achi irratti gartee itti fayyadamuudhaaf ammoo yeroo hin fudhatinaa daddafaa guutaa itti fayyadama warri keessaafuu gartee barnootaas qabdan, muuxannoos qabdan, akkasumas ogummaa harkaas warri qabdan yeroon itti fayyadamanii tana beekaa isin kana gartee isinitti himuudhaaf. Kanadaa yaa Kanadaadha.
Kanadaadha. Hayyee obboleeyyan keenya gabaabinumatti gartee kanaafin dhufe har'ahi yeroo biraa gartee niin dhufaa hoggaa gartee wanni haareen jirus viidiyoodhaan isinii dhiyeessaa gaaffii teessan gartee koomentii keessa barreessaa yoo yeroo qabaadde karaa viidiyootiin takkaa gartee deebiidhaanis isinii deebisuudhaaf niin tattaafadhaa carraalee jirtu itti fayyadamaadhaa isiniin jechuudhaa fi hundi keessanuu gartee nagayaan jiraadhaa yeroo biraa walitti deebinaa nageetti.